Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Keelloo Miidiyaadhaa oduu har'aan isinitti hima. Sochii mootummaan Itoophiyaa itti jiru uummanni Oromoos ta'ee paartileen siyaasaa Oromoo diduu qabu jechuun ABO WBO'n waamicha dabarse. Jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo hawaasniif paartileen siyaasaa sirna ukkaamsaa fi walitti bu'iinsa sabootaa babal'isu kana mormachuu akka qaban waamicha taasiseera. Biyyattii keessatti kutaa hawaasaa hunda jedhamuun kan danda'amu Abiyyi Ahimad tarkaanfii abdii kutannaa walitti bu'iinsatti bobba'eera jedha ibsichi. Waggaa darbe keessa qofa sirnichi tooftaalee wal duraa duubaan uummata of jala galchuuf fayyadame hundi harkaa fashalaa'aniiru jedha. Dubbiiwwan nagaa fakkeessee dubbatuun hawaasa qabachuuf yaalee sitti milkaa'uu dadhabuu mootummaa Itoophiyaa hima. Ibsa afaan Ingiliffaan baaseef kanaan akkasumas afaan Oromoon baaseen karaa dharraan waldhabdee saboota Amaaraa fi Oromoo gidduutti babal'isuuf yaalanis milkaa'uu hin dandeenye jedheera. Walitti bu'iinsa sabootaa mootummaan babal'isaa jiru kanaan dharraa Arsii fi ammoo Jimma keessattis itti fufsiisuu isaa ibsa kanaan jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo balaaleffateera. Sirnichi yeroo Oromiyaa keessatti namoota walitti qabu hunda mootummaa Oromoo jedhee of labsaa ture. Garuu hammi sabummaan dhaabbachuun ammeenya uummata keenyaa qolachuu hafee dararaa hawaasa irratti jabeessuu isaa ibsa kanaan tuqameera. Dhimma biraan ibsa kana keessatti caqafame caasaa maqaa Shanee jedhu ijaaree bobbaasu mootummaati. Kanneen waraana bilisummaa Oromoo keessaa ari'aman ofitti hawwachuun dararaa raawwatanii maqaa WBO akka balleessaniif hojjetameera jedha. Yaaliiwwan kun wayita fashalaa'u humnoota alaa Keeniyaa irraa affeerrachuun lolatti bobba'uu dabalatee tooftaawwan hedduu ajajaa WBO zoonii lixaa irratti yaaliin taasifamaa ture fashalaa'aniiru jedha. Amma sirnichi tarkaanfiiwwan addatti hamaa lamatti gargaaramaa jira kan jedhu ABO WBO'n paartilee Oromootti fayyadamee siyaasa isaa du'aa jirutti lubbuu horuuf hojjetaa jiraachuu caqase. Abiyyi Ahimad gara jalqabaa waan deeggaraa qabu fakkaatus amma hawaasa Oromoo kutaa hundaa wajjin waldhabdee keessa seeneera jedha. Hawaasa tokkoof gaaffii hawaasummaa waan deebisu fakkaata. Kaan waliin lolatti fuulleffataa tureera. Amma hawaasa hundaa wajjin waldhabdee keessa jira jedha. Abiyyi Ahimad bara jalqabaatti deeggaraa waan qabu fakkaataa ture. Jalqabarraa kaasee filannoo hawaasaa dhugaa argatee kan hin beekne Abiyyi gaaffii uummataa deebisuufis ta'ee seenaa hawaasaa tiksuuf kan hojjetu akka hin taane hubachiisuun kun ammoo garaa turteeyyuu of harkaa baasuu taasiseera jedha. Deeggarsa uummataa kan hin qabne bulchiinsi Abiyyi yeroo bittinnaa'aa jirutti of suphuuf paartilee siyaasaa Oromootti dhimma bahataa jira jedheera. Rakkoo amma isa mudate furachuuf holola waraanaa fi siyaasaa gargaaramuun paartilee akka ABO fi KFO suuraan agarsiisee hololaaf akka tolutti siyaasa gowwoomsaa tolfachuuf tattaafataa jira jedha. Kanas akka waan gaaffii mootummaa ce'umsaa paartileen kun gaafatan fudhateetti of dhiyeessuufi jedha. Paartileen siyaasaa Oromoo gowwoomsaa isaa kana akka hin fudhannes waamicha dabarseera. Maqaa marii biyyaalessaa jedhuun Abiyyiif gowwoomfamanii meeshaa siyaasaa ta'uu akka hin qabne dhaamee jira. Oduu keenya itti aanuun mootummaan Itoophiyaa haaromsi aadaa baadiyyaa ammayyoomsa yoo jedhu ABO'n gama isaatiin mootummaan madaa Oromootti ashaboo firfirsaa jira jedheera. Tibbana mootummaan Itoophiyaa ajandaa haaromsa aadaa jedhu xiyyeeffatee hojjetaa akka jiru hime. Haaromsa aadaa kanaan biyyattii gara teknooloojiitti ceesisuuf hojjetaa akka jiru dhaameera. Aadaan Oromoo haaromuu dhabuun balaa akka hordofsiise caqase. Maddi waldhabdee biyya kanaas haaromsa aadaan furama jedhee amaneera. Ibsa mootummaan kennurraa akka hubatamutti haaromsa aadaa taasisuun aadaa waloo ijaaruun akka barbaachise himama. Kana malees biyyattiin seenessa waloo haa qabaattu kan jedhu ejjennoo mootummaa Itoophiyaati. Ilaalcha ida'amuu keessatti hammachiifamuun isaa kan himamu haaromsi aadaa madda waldhabdee sabootaa akka sirreessu mootummaan hima. Akka ibsamaa jirutti Oromoon seenessa dogoggoraa wal barsiisaa dhufeen ilaalcha mootilee durii jibbuu ilaalcha dogoggoraa horateeraa jedha mootummaan. Biyyattii keessatti seenaa Oromoon kulkulfatu warri Amaaraa ni jajatu. Isa kana sirreessuuf seenaa Oromoon akka dabaatti barataa ture qajeelchuuf hojjetamaa akka jiru eerameera. Akka ilaalcha mootummaa Itoophiyaatti waa'een calanqoo waa'een aanolee seenessa sobaati. Isa kana dhugaasaa hawaasa barsiisuun haaromsa aadaa keessatti tolfamaa jedha kan hojjetamaa jiru. Haalli kun guutummaa Oromoo dheekkamsiisuu hin hafu. Hawaasa mootota darbaniin haleelamaa ture. Haleellaa irra ga'e san soba kijiba jedhanii barsiisni kennamu biyyattiitti nagaa uumuu osoo hin taane ittiin nageenya booressuudha jedhu hayyoonni Oromoo. Ibsi ABO tibbanaas kana akeekeera. Mootummaan Itoophiyaa haaromsa aadaa ajandaa jedhuun seenaa dhugaa Oromoo awwaaluuf hojjetaa jira jechuun dheekkameera. Madaa Oromootti ashaboo firfirsuuf hojjetaa jira jechuunis himate. Seenaan Oromoo dhugaa awwaalanii sobaan bakka buusuun nageenya fiduuf osoo hin taane ittiin biyyattii gara hammaataatti oofuuf abjoochuu akka ta'etti hubachiiseera. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa
haaromsa aadaatiin baadiyyaa ammayyoomsine magaalaa biraandessina jechuun ibsaniiru. Haaromsi aadaa duudhaa gadaa keessa akka ture himan. Anatu sii beekaadhaan Oromoo irratti murteen murtaa'u fudhataman qabu ka jedhu ABO'n yaada kana cimsee mormeera. ABO'nis sagantaa mootummaan itti jiru kana balaaleffatee jira. Oduu itti aanuun bulchiinsi mootummaa ammaa warra sabbata ishee irraa saamee ka'ee gara haadha isaa waraanuudha jedha Jawaar. Eebba kitaabaa hin gaabbuu jedhu kan aadaa magaalaa Edmonton keessatti gaggeeffameera. Sagantaa kana irratti hawaasni Oromoo bal'aan argamuun gaaffiin gaafatamaa tureera. Akkasuma Jawaar Mohaammed dubbii taasisee jira. Mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo ajjeesuu bira darbee maqaa isaa balleessuuf duulli godhame salphaa miti jedha. Haasaa Edmonton keessatti taasise kanaan icciitii butamuu barattoota Amaaraa Yuunivarsiitii Dambidoolloos baaseera. Barattoota Yuunivarsiitii Dambidolloo san mootummaatu butee jedhe. Miidiyaaleen mootummaa wal harkaa fuudhanii akkasuma miidiyaaleen Habashaa wayita sanatti butamuu barattoota Yuunivarsiitii kanaaf wabootti quba qabaa turaniiru. Jawaar itti fufuun haasaa isaa kanaan ajjechaawwan sabummaan wal qabatee adeemu hedduusaa mootummaan maqa balleessiif dhimma akka itti ba'ataa ture caqase. Ajjechaa Wallagga Lixaa Toleetti raawwatames mootummaan siyaasaaf oolfataa akka ture dubbii isaa kana irraa hubatameera. Katibbana naannoo Geeraatti humnoota Amaaraa hidhachiisee uummata ficcisiisaa jirus warra mootummaa ta'uu Jawaar dubbateera. Akka dubbii kanaatti naannichatti waraanni bilisummaa Oromoo waan socho'uuf qondaalonni mootummaa caasaa faannoo achitti gurmeessuun ofirraa waboo loluuf gargaaramaa turanii jedha. Jawaar naannoo sana Gurbaa Roobaa jedhamu bosona ture. Isa rukuchiisuuf warra Amaaraa kana naannoo Geeraatti qondaalota mootummaa naannichaatu ijaaree jedha. Balaa dhufu tilmaamuu dhabuudhaan kasaaraan kun akka qaqqabees dubbateera. Namni boru nagarre wanni har'a facaafte bor akka hammattu beekuu dhabuun balaa akkanaa namatti fida jechuun dhimma kana kulkulfatee haasa'eera. Wanni kibba Oromiyaa Gujiis kanaan wal qabataa jedha Jawaar. Akka haasaa isaatti Gujiin Koongoo Itoophiyaati. Akka lafa Rippaabilikaan Dimokiraatik Koongoo lafa albuuda uumamaan badhaate Gujii akka ta'e haasaa kanaan hubachiise. Biyya Koongoo warqii, daamandii, mineraalli hin jirre hin jiru jedha. Ta'us qabeenyi sun Koongoon kan ittiin dararamtu taateetti jedha Jawaar dubbii isaa kanaan. Akkasuma Gujii kana keessaas kanatu adeemaa jira jedheera. Akki dubbii isaatti kaampaaniin tokko Gujii isaa maaka ture qabsoofne baafneerraa jedhe. Wayita lammaan bulchiinsa keessa ture dargaggoota Gujii irratti ijaaraa maallaqa walitti buusaatii hojjechiisaa jennee turree jedha. Albuuda sanirraa uummannis mootummaanis akka fayyadamu haasofnee turree jedha Jawaar. Mana kana milkeeffachuuf uummanni Gujii halkan tokkotti loon 300 walitti qabachuusaa dubbata. Ta'us waan uummanni walitti qabate kana harkaa waliin dha'anii bittimsaniiru jedha. Amma maqaa Oromiyaatiin malee maqaa Itoophiyaatiin saamamaan jirus jedheera. Maqaa irratti hin xiyyeeffatinaa yaada jedhus kennee jira. Gujii keessaa seexana uummata saamu tokkicha Medirek baafnee amma seexana 47 Gujii seeneeraa jedha. Haasaa isaan mootummaan naannichatti saamicha albuudaa mijeeffachuuf saboota walitti naqaa akka jirus caqaseera. Kanaanis amma Gujii fi Boorana walitti naqanii jiraachuu dubbate. Godina naannoo Nageelleetti uumuudhaan yaadni hawaasaa akka adda adda galu taasisaniiru jedha Jawaar. Kana wayita ibsu Jawaar hattuuf baalagee biyya bulchaa jira jedheera. Warri amma biyya bulchaa jiru warra sabbata aayyoo isaa irraa saamee gara haadha isaa waraanuudha jedhe. Gujii keessa waggaa lamaan darbe kana barnoonni cufatee akka jiru, uummanni fincila irra akka jirus dubbateera. Dhumaatiin naannawaa sanatti godhamaa jiru waan laafaa mitis jedhee jira. Dubbii isaa keessatti Jawaar dhimma Jimmaa irraa jabeessee dubbateera. Abiyyi Ahmed yeroo darbe uummanni kumootaan lakkaa'amu wayita mana isaa irratti diignu nun gaafannee jedhee ture. Kana garuu Jawaar kijibaa jedha. Uummanni dubbachuu hin danda'u ni ajjeefamaa jedheera. Godinni Oromoo akka Jimmaa miidhame dararame hin jiru jedha. Duutii warra gammoojjii biraa qofa dhaga'amaa ture. Har'a mana nama hundaatii duutii dhaga'ama jechuunis dararaan Oromiyaa keessaa hammaachuu waltajjii kana irratti dubbateera. Oduu keenyatti aanuun rakkoon dhiyeessii boba'aa magaalaa Finfinneetti uumame ammallee furmaata dhabee jiraachuu ibsame. Magaala guddoo biyyattii kataate Finfinneetti rakkoon dhiyeessii boba'aa qormaata akkuma ta'etti jira jedhame. Maddi oduu kanaa sagalee Jarmanii Deutsche Wellen afaan Amaariffaan akka gabaasetti magaala guddittii Finfinneetti yeroo dhiyoo asitti hanqinni boba'aadhuma baatilee fi jalqaba irratti mudatu itti fufeera. Konkolaattonni boba'aa naqachuuf hiriira galuun ammallee rakkina sana keessummeessuu itti fufaniiru jedha. Hiriirri dheeraan boba'aa guuttachuuf sa'aatii konkolaachiftootaa gubu magaalattii keessatti akkuma itti fufetti jira jedha. Daballii gatii boba'aa fi hanqina mudate kanaaf jiraattonni komii dhiyeessaa akka jiranis eereera. Konkolaachiftonni hedduun buufata boba'aa irratti sa'aatii dheeraa hiriiraan gubuu amaleeffanneerraa jedhan. Kun hojii isaaniitti danqaa guddaa akka uumes komataniiru. Furmaata akka dhuunfaatti barbaaddataa jiraniin konkolaachiftonni halkan ka'anii hiriira qabachuu himu. Kunis yeroo hojii akka duraa hin gubne akka ta'e Deutsche Wellen gabaaseera. Dhiyeenya kana buufataalee boba'aa hedduun keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti sababa hin beekamneen cufamaniiru.
Kanaanis dura konkolaattonni boba'aa geejjibsiisan buufata boba'aa yeroodhaan qaqqabsiisuu dhabuu isaaniif buufanni boba'aas tajaajilamtootaaf raabsuu dhiisuu isaaf tarkaanfiin irratti fudhatamuu isaa gabaasa kana keessatti yaadachiifameera. Tarkaanfiiwwan sirreeffamaa jedhaman kun garuu rakkoolee jiran kana furuu hin dandeenye jedha Dochoveleen gabaasa kanaan. Inumaayyuu hanqinni boba'aa hammaataa dhufee konkolaachiftoota qormaataaf saaxileeraa jedha. Sababni rakkoo kanaas raabsitoonnii fi gurgurtoonni boba'aa mootummaan bu'aa haqa qabeessa hin taane argachuuf sichi gatii dabala jedhanii waan yaadaniif dhoksuunis akka jiru gabaasa kana keessatti caqafamee jira. Oduu keenya itti aanuun mootummaan biyyattii akka hin seenne na dhorkee qabeenya koo fudhachuuf qophaa'aa jira jechuun Lidatu Ayyaalew himate. Tibbana Ameerikaa irraa imalli gara biyyaatti taasisuuf ture imbaasii Itoophiyaatiin dhorkamuu ka dubbatan namni siyaasaa obbo Lidatu Ayyaalew mootummaan qabeenya isaanii dhuunfachuuf qophaa'aa jiraachuu himate. Obbo Lidatuun dhimma kana ilaalchisee xalayaa dhaabbilee mirga namoomaa idil addunyaa fi ergamoota dippiloomaasiitiif erganiin nama biyya hin qabne ta'uutti akka jiran ibsuun bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahimad murtee fedhii dhuunfaa irratti hundaa'e jedhanii ibsan kana akka duubatti deebisu dhiibbaan akka godhamu gaafataniiru. Mootummaan qabeenya koo kanan umurii koo guutuu ifaajii argadhe fudhachuuf qophaa'aa jiraachuun natti himameeraa jedhu barreeffama kanaan. Itti dabaluun muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi walgahii qondaaltota mootummaa olaanoo waliin taasisan irratti gonkumaa gara biyya kootti akkan deebi'u akka naaf hin ayyamne ifatti ibsaniiru jedhan. Obbo Lidatuun guraandhala 10 tikkeettii balalii mirkanaa'ee fi paaspoortii Itoophiyaa seera qabeessa qabatanii Ameerikaa Atilaantaa irraa gara Itoophiyaatti balali'uuf yaalaa turan. Garuu sababa uggura imala jala waan jiruuf daandiin xiyyaaraa mootummaa irraa qajeelfama naaf kennameera jechuun isaan dhorkuu himaniiru. Itti dabaluunis hojii gaggeessaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasaw mootummaan uggura imalaa akka kaa'e mirkaneessaniiru jedhan. Uggurri kun daandii qilleensa Itoophiyaa qofa osoo hin taane daandiiwwan qilleensaa gara Itoophiyaa balali'an hundaaf akka oolu kan himan Lidatuun gochi kun sagalee mormitootaa hunda callisiisuuf yaalii godhameera jedhan. Mootummaan bu'uura seeraa malee lammummaa koo na mulquuf tarkaanfii fudhachaa jira jechuun himatan. Kanaan dura miseensa paarlaamaa ta'uun tajaajilaa akka turan obbo Lidatuun murtoo mana murtii adda addaa sadiin yakka akkaan hin hojjenne labsuun akka gadhiifamu ajajamus jechuun Itoophiyaan gadhiisuu isaanii dura ji'oota 5 hidhamuu isaanii ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis dhumarratti deeggarsi dhaabbilee mirga namoomaatiin biyyattii keessaa osoo hin bahin dura murtii mana murtii biraa booda wal'aansa fayyaaf biyya alaa akka hin deemne seeraan dhorkameen ture jedhan. Erga biyyaa ba'anii booda mootummaan hojii shororkeessummaa irratti bobba'eera jechuun duulama qaballeessii jalqabee jedhan. Tarkaanfiin paaspoortii koo haquu fi lammummaa koo na dhorkuu yoo jiraate naaf hin beeksifamne. Mirgi koos gamaa abbaa seerummaa kabajuu qaba jechuun barreessan. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo narraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.